Sirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya jaalatamoo mootummaan Indiyaa kan yeroo hedduu Itoophiyaa daawwate hin beekin guyyaa har'aan tana Itoophiyaa seenuun isaatis dhagahameeti jira. Pirezidaantiin Indiyaadhaa yeroo hedduu Itoophiyaa irraa yeroo hedduu gara Afrikaatu osoo hin imalin irra immoo Itoophiyaa jalqaba duraatiif daawwannaan isaatis mul'ateeti jira. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya oduu yeroo ammaa tanaatiin mootummaan Indiyaa guyyaa har'aan tanaa magaalaa Finfinnee Bola idil addunyaatti tiimuu Itoophiyaadhaa kan ta'an muummicha ministeera Itoophiyaadhaatiin simannaan hawaasa isaaniif taasifamuun dhagahameetii jira. Muummicha ministeera Itoophiyaa achirratti simannaa isaaniif gaggeessaniin akkasumas aadaadhaa fi wantoota adda addaa kan Itoophiyaan qabdu maraas daawwachiisaniiti jiran. Mootummaan Indiyaadhaa haala biyyattii ittiin dhufee fi akkasumas imalli isaa kan inni ittiin imalaa jirus Itoophiyaadhaa waliin hariiroo cimsuudhaa fi teekinooloojii fi akkasumas misooma adda addaa irratti wal mari'achuuf muummicha ministeera Itoophiyaa waliin marii guddaa gaggeessuudhaaf guyyaa har'aan tanaa Finfinnee seeneeti jira. Muummichi ministeera Indiyaadhaa kun immoo Finfinnee qofa osoo hin taane Afrikaa kana irraa hanga biyyoota sadii daawwachuuf kan deemu ta'uu isaatis mirkanaa'eeti jira. Mootummaan Indiyaa Itoophiyaa daawwachuuf deema kan jedhamee ture torban tokko dura kan yeroo hedduu irra deddeebiidhaan qopheeffamee ture. Yeroo immoo guyyaa kanaa kan tilaalii dhufa jedhamee eegamaa ture. Rakkoo xiyyaaraatiif jecha hafe jechuunis dubbatameeti ture. Guyyaa har'aan tanaa immoo wayita inni Finfinneetti gadi buutti haala ho'aa ta'een simannaan ajaa'ibsiisoo ta'e isaafis taasifameeti jira. Odeessa keenya isa lammaffaatti wayitaaniif dabalutti hoteelli dhiyeenya kana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti abbaa qabeenyaa Oromoodhaatiin P-Capital kan jedhamu kan banamee ture irratti duulli gaggeeffamaati jira. Duula kana irrattiinis abbaa hoteelaa Batirii Doolaal irratti akkamiin Oromoon achi keessatti hoteela bantii yaada jiru kan fakkeessaniin sabni nafxanyaatii fi sabni Amaaraa gadi ba'uun dubbachuu eegalaniiti jira. Hoteela kana keessatti hoteelli kun hooggantoonni mootummaadhaatii fi maal akkamiin keessa hojjechuu hin dandeenye walgahii adda addaa keessa gaggeeffamuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Magaalli Dirree Dhawaadhaa lafa Oromoo irratti wayitaaniif Oromoon hojjettu namni naftanyaadhaa bakkoota adda addaa irraa kan dhufanii turan maqaa Oromoodhaa fakkeessuudhaan kan jiraachaa turan arrammoo gadi ba'anii waan qaban hunda mul'isanii jiran. Haaluma kanaatiin kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaadhaa kan ta'e Kadir Juwaaris jechaa fi waan adda addaatiin tottooqaniiti jiran. Garuu taateen ammaan tana magaalaa Dirree Dhawaatti tattaamaa jiru kun lafa Oromoo keessa jiraatanii kan Oromoo miidhan maraatu tarkaanfii irrattis fudhatan. Haaluma ammaan tana Dirree Dhawaa keessatti tattaamaa jiruun magaalaa Adaamaa keessaa fi Finfinnee magaalota Oromiyaa maraa kan qabatanii jiran naftanyaa yooniif ta'an garuutu immoo lafa Oromoodhaa mararra ta'anii gochaa waan Oromoon hojjettu mara isaan kan aarsaa jiran humnoonni naftanyaa deebisaa isaaniitiif ulamaa wanni keenya haala akkana jedhuun deebisaniiti turan. Ustaazni keenya Sheek Jamaal Aliyyi akkasumas Ustaazni Najjaash Muhammadii fi akkasumas ulamaa wanni adda addaa walitti dhufuudhaan lafa teenyaa fi qabeenya keenya abbootii qabeenyaa keenyaaf amantii teenya irratti if duuba deebii takka hin qabnu jechuun dubbataniiti turan. Viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebinaa. Warri guddisaa badee warri abboonni isaanii akka malee guddise isin qofaa biyya tana jira ilmaan keenya jaanii itti haasawaa turan rakkachuu jira nama hojii jiraachuudhaaf. Abbaan isaanii biyya tana keessa amantiinis suma qofaa jira sabniinis suma qofaa jira afaanis keetuma kana qofaa jira jedhan mana keessatti abbaan hoga gabbee abbaa kiyyaa kijibee moo ija tiyyaa kijibee jedhamu caan rakkoo santu harkaa qaba nama garii torbaan kana keessa duula hoteela P-Capital irratti akkuma argaa jirtan kanatti maammaaksa adda addaatiin maammaaksa garaagaraatiinis dubbii hedduu dubbataniiti fixaniiti turan. Garuu immoo dubbiin isaanii tokkoof lama osoo hin taane irra deddeebi'iinis dubbatan. Qoree garuutu immoo baasuu lafaaf keessa qotte kan jechuun Ustaaz Jamaal Aliyyiitiin. Kana qofa osoo hin taane immoo haa lakkuma turtuun qoreen namatti guddanatti jechuun dhaamsa Ustaaz Jamaal Aliyyiitiin. Garuutu wal duraa duubaan deddeebi'anii gaafii namtichi kun dubbate irratti afaan Amaaraatiin kan inni dubbate kana haala hin kaaneen lafa Oromoo keessa kan jiraachaa jiru kun naftanyummaa isaa kan mirkaneessuu fi saba Oromoodhaa adda baasuuf kan yaalaa jiru ta'uu isaatiin mirkanaa'an. Batirii Doolaal P-Capital ergaaniif inni Dirree Dhawaatti dhaabee mul'ises abbaan qabeenyaa kun immoo Kanaadaa irraa dhufee kana haala kanaan Itoophiyaa keessatti misooma guddaa mul'isu. Misoomni kun immoo nama hundaaf kan walqixaa kan abbaa miskiinaatii fi tujjaaraa kan nama hundaatiin. Namni Oromoo waa argachuun hedduu akka naftanyaa dhibaa jirutu mul'ata.
oduuwwan keenya haala kanaatiin qabannee fi dhiyaanneetis kan turre laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuun nu faana turtee akka taasiftanii